السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما كفوني جالتم توتا في كبجم توتا إلمان أورمو إدل الدنيا رتقم تمرام. Egaa akkuma beekamu deeggarsa uummata gammoojjii Baaleetiif marsaa tokkoffaa ji'a tokko dura gaaddisni haftee doombir haala nama gammachiisuun kan xumure ta'uu isin beeksifnee jirra. Haaluma kanaan ammas deeggarsa marsaa lammaffaa xumuree gara uummata isaatiif birmannatti fuula kan deeffate yoo ta'u gaaddisni haftee doombir ammallee galateeffannaa xumura marsaa lammaffaa guyyaa borii kana ni kabajata. Akkasuma horeewwan biyya keessa jiran deeggarsa marsaa lammaffaa uummata gammoojjii Baaleetiif godhuu irratti guyyaa 5 akkas booda ni deeman. Kanaafuu bu'aa ba'iin isaan keessa bahanii hadhaa awwaaraa fi akkasuma aduu jireenya uummanni keenya gammoojjii Baalee keessa jiraatan san biyyaan arganii nu agarsiisuu ija uummataa ta'anii afaan uummataa ta'anii sagalee isaanii nu dhageessisuuf galatoomaa jechuun ni barbaada. Haaluma kanaan gaaddisni haftee doombir kan utubame ji'a 2 dura yoo ta'u ji'a 2 keessatti wantoonni isaan hojjetan wantoota seenaa wantoota ilmi namaa hojjetu miti ittiin hin yaadamne bakka namni hin eegni olitti kan argamanidha. Gaaddisni haftee doombir dhaloota ammaa dhaloota qubeetiin kan utubame yoo ta'u dhaloota hajaa isaa dura hajaa obboleessaa aansuudhaaf hojjetuun kan utubamee kan hojjetamaa jirudha. Koottaa gaaddisa haftee doombir waliin haa jajjabeessinu. Kana qofaa miti jechootaa fi gochoota garaagaraa jechoota nama amansiisanii fi gochoota nama agarsiisan hedduu hojjetaa jiran. Kanaafuu gaaddisa haftee doombir cinaa dhaabannee haa utubnu. Miseensotaa fi koreen gaaddisa haftee doombir baga itti geessan baga gammaddan baga wajjin gammanne jecha bu'aa ba'ii hedduu keessa dabartanii jechoota namaatii fi jechoota hamilee nama cabsu hundaa of cinatti dhiisuudhaan naamusaan wal dhageeffatanii gaafii fi deebii kamuu karaa kamiinuu dhufe walii deebisuudhaan akeekaa fi kaayoo amansiisaa ta'e irratti gad dhaabatanii ijjannoo isaaniitiin bu'aa firii isaanii haala nama gammachiisuun argaa jiran. Kanaafuu akeekaa fi kaayoon keenya ammallee roorroo uummata Oromoo irratti karaa kamiinuu dhuftu qolachuudhaaf qophiidha. Haftee doombir jennee maqaa guutuuwwan kaleessatiin erga of waamneen booda maqaadhaaf osoo hin ta'in haqaadhaaf akkasuma immoo naargaaf osoo hin ta'in gocha amansiisa fi haqummaadhaan kan hojjetu yoo ta'u yeroo ammaa kana marsaa sadaffaatti fuula deebi'ee jira. Marsaa sadaffaa kana hayyoota sheekotaa fi akkasuma immoo shamarranii fi dhiira hedduu dabalatee marii jaarmaya gadi fageenyaan uummata keenya gadi dhaabuu irratti marii bal'aa ni taasisa. Warroonni hawwii ijaarumsa uummata keenyaa barbaadan koottaa gara gaaddisa haftee doombir dabalamaa isin jenna. Galatoomaa ulfaadhaa. Hinjirreen jiraa gadi hin duuneen du'aa olii miseensi warra du'ee sireen fe'anii ceetee hiree waliin nufinnaan hiriyyaadha nu seete taa dhalattee isiituu yoo haati beeyte malee abbaanuu quban qabne dhalattuu karaa gubbaa ala kanaa dadhabne taa harka nama buune osoo harkaa nu qabne harka nu tureessitiif harka bayuu dadhabne geerarsaan susukkuumna hundaa walitti qabne yoom jecha isii dhabne yoom jecha isii dhabne. Seenaan duune facaasa hinguddatti ilmoo rasaasa hinguddatti ilmoo rasaasa gumaa sabatu baasa. Seenaan nakaasa seenaan duune facaasa. Hinguddatti ilmoo rasaasa gumaa gosatu baasa.